Attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, saba Oromoo har'a waan tokko waan gabaabaa waan baay'ee gabaabaadha. Haasa'uun barbaade maaliifi si'a baay'ee yeroo wanti tokko biyya keessaa dhalatu hundumtuu reaction isaa karaa garaagara babba'a. Reaction isaa tokko miti. Warri seentan imee dhaga'amuu isaa yookiin quba natti agarsiisa waan tokko rukutaatiin natti agarsiisa. Maaliif baay'ee gabaabduudha. Isiniin nuffisiisu yaa ijoollee. Baay'ee gabaabduudha. Hin dhaga'ama warri dhageessanii yoo natti agarsiisan nan jaalladha jechuu kooti. Warri dhageessanii quba yoo natti agarsiiftani waan gochuu nan danda'a. Itti fufuu nan danda'a. Yookiin thumbs up godhaati natti agarsiisa. Hin dhageessu taanaan hin dhageenyaa jechuudha. Hin dhageessan taanaan immoo wal qixxeessanaa hin dhaga'amaa laata? Yoosef hin dhaga'amaa? Okay. Yaa gaariidha. Gaariidha. Hin dhaga'ama jechuudha. Mee sheerii godhaa. Hamma dandeessan nama sheerii yoo gootanii laayibiirra jiraachuu keenya arganiin dhufu ta'a. Maaliifi confusionii tokko clear gochuun nurra jira ilmaan Oromoo. Confusionii tokko jira. Confutioniin kuni maaliif dhalate? Maaliif confutioniin akkasii kun? Isa jedhu mee haasofnu mee maaliifi baay'ee barbaachisaa natti fakkaatee natti mul'ate. Eda galgalaa yaallee turre iddoo tokko irratti hin taane garuu confusionii kana clear gochuun nurra jira. Karaa kan biraa yaada garaagaraatu dhiyaata. Namni garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessa. Har'a kan hin dubbachuu barbaade waa'ee hiriira har'a Wallagga keessatti ta'aa jiruuti. Waa'ee raayyaa keessatti ta'aa jiruutii fi hiriira Oromiyaa keessa bakka garaagaraa irratti Amboo keessatti iddoo garaagaraatti ta'aa jiruudhaa fi gara fuulduraattis ta'uuf deemudha. Namoonni akka isaan itti ilaalantu naan galle. Maali waan nama dhibutu basic right keenyatu naan galle naaf. Yookiin walqajeeshuun nurreera wanta kanarratti. Seriously itti yaaduun nurra jira. Itti yaaduun nurra jira. Walqixxeessuun nurra jira. Waan jennus beekuutu nurra jira. Kaanee akka barbaanne haasa'uudhaanii hiriirri kun maa ba'amee jeequmsa kaasuudha, kana ta'uudha jechuuni xiqqoo ishee seenaa wallaansoo wallaaluudhaa fi piroosesii wallaansoo wallaaluudhaa fi wallaansoon akkamittiin deemuutu irra jira inni jedhamu wallaaluudhaa fi baawundarii viktiriidhaa fi wallaansoo gidduu jiru. Maal dhaqeetu Oromoo biratti xinnoo ishee bileerii godhe. Gireeyii ta'e. Bileerii godhee Oromoonii wal'aansoon hamma kamitti dhufeetu viktirii argatee viktirii kaasee immoo developmentiin iddoo kamitti jalqabasa jedhu. Baay'een nama different opinionii qaba namni. Wal'aansoo goone finneerra dullaa keessa lafa kaa'aa qawwee keessanii kadhaa hidhannoo keessanii kadhaa kunoo hamma harka maradhaa ta'ati harka marannee mootummaa eegnaa. Mootummaa hin gargaaru. Mootummaadhaa yaada hin laannu. Isa eenne wanta isaan jedhan fudhannaa. Waan jedhu fayyadu jira. Wanti nu irratti walii gallu so far ijoollee qubeetu, ijoollee qeerroodhaaf qarreetu wallaansoo kanaaf fidee addanaan gahe. Kanarratti walii galla hundi keenya. Wallaansoon kuni jabana duriitii kaasee deemee dhufee yeroo qeerroo bira ga'u qeerrooni itti cichee dhiiga isaatti dhangalaasee itti lolee mootummaa EPRDF laaffisee laamshesseetu addanaan gahe. Kana hundumtuu waan irratti walii gallu natti fakkaata. Mootummaan EPRDF keessatti contradictioniin isaan keessatti ka'e. Wal faallessuun isaan keessatti ka'e yeroo alaa
bootiin kun qilleensi guddaanii weevii guddaanii galaana kana raasu bootii keessaa bakka wal jijjiiruu asiin gadi qabu asiin bishaan keessaa guuruu akka bootiin sun hin liqinfannee fi namoonni tattaaffii guddaa godhu amma warra bootii irratti markaba irratti yeroo bidiruudhaan laga ce'anii hin ilaaltu fiilmii gugurdaa irratti yeroo galaanni ka'ee qilleensi guddaan ka'ee raafamu namoonni hundumtuutti nam'aniitu achi keessa warri jiranii shiftii godhuu harka wal geeddaruu inni kaan bishaan isatti namni keessaa guuraa inni kaan kana godha hamma inni dhaqee sabsaayidii godhutti kana hojjetu. Fakkeenyuma kana fudhadhaagaa AAPRDF keessatti kan inni ta'aa ture yeroo alaa uummanni Oromoo weeviin kun galaanni kun raasuutti ka'u achi keessaa jeequmsatu ka'e. Warri kanaan dura geggeessaa turanii baaksiitii fudhatan hafuura fudhachuudhaaf maaliifi irree isaaniitu laafe dafee warri kan biraan warri jalaan dhufee dhufanii qabatan. Abii faanii carraa kana kan isaanii kenne qeerroodhaa fi qarree warra wallaansoo qabee warra itti dhiige. Galaanni kun egaa maal godhee jarri kun akka isaan ka'anii bootii kana yeroo inni sabsaayidii godhuu ceesisuudhaaf yaalaa jiranii. Galaanni deemu kuni galaanni isaan jala jiru kuni warra isaan hin barbaanne warra isaan geggeessaa ture warra Qanjib jedhamu kana akka isaan hudduudhaan gadi ta'an isaan godhe akka isaan gacca lafatti jedhan isaan godhe warra kana immoo akka isaan keessaa ka'an godhe yeroo akkas godhutti mee taa'atii ilaalaa isin hunduu yeroo isaan kana taayitaatti fidu weeviin kuni taayitaatti fidee warri kuni completely collapse godhanii warri durii hin goone dhaqanii iddoo tokko dhokatanii recuperate gochuu jalqaban fooyya'uu jalqaban yeroo irree isaanii jajjabe recuperate gochuu dhaqanii muuxachuutti iddoo tokko seenanii hafuura fudhachuutti gaggabuu kanarraa ooluu madaa isaanii arraabbachuutti yeroo isaan ka'anii kanatti warri dhufee iddoo sana qabate karaa lama of eeggachuu qabu turan. Tokkoffaa warri ciisee madaa isaanii arraabbatu kun anytime itti galagaluu danda'u. Maaliifi namni jalaa gab jedhee humni isaaniin raasee isaaniin achii geeddaree warra kana taayitaatti fide rafee yeroo jedhu utaalanii dhufanii qabachuu danda'u. Tokko. Lammata isaan kunis immoo amma dhumateera wanti kunii sochii kana dhaabaa kana booddee hin tochoina nu isin geggeessaa jirra jedhanii yoo hafuura fudhatanii ofuma isaatiin of dagachiisanii daguu kana keessa lixanii jarri kun akka isaan deebi'anii dhufan gochuudhaaf chaansiin guddaan jira. Uummanni Oromoo immoo jedhee gaaffiin keenya nu deebi'eera jedhee dhiisee harka maratee taa'ee jennaan jarri kunis yoo taayitaan itti tottole uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo kana irraanfachuudhaaf chaansii guddaatu jira. Kanaafi uummanni Oromoo sabi bal'aan qeerroof qarreeni yaada isa fudhatee ka'e sana qabatee itti cichuuni benefitii saba Oromootiifis benefitii guddaadha. Faayidaa guddaadha saba Oromootiif. Qeerroodhaaf qarreeni gaaffii isaa itti fufuun hiriira isaa itti fufuun ka'anii gaafachuuni gaarantii warra abiifaa warra ofii isaaniiti achi ka'aniifis gaarantii ta'a. Warri kuni warri laafee gacciisee warri madaa raabbatee hafuura fudhatee daguu buteetti deebi'uu barbaadu kanaafis abdii isaan kutachiisa akka isaan harka kennan isaan godha. Mee amma saayikooloojiidhuma lammaafa abiifaa teenye yoo laalle dhugaa dubbachuudhaaf amma hiriirri kun akka dhaabatu hin barbaadu. Akka uummanni Oromoo harka isaa sassaabbatee taa'ee cal jedhee diinni sun akka isheen achi deebitu hin barbaadan. Maaliifi rakkina isaan keessa jiran amma isaan kan isaan jedhanii yoo uummanni Oromoo more demandii godhe isaan gadi ba'anii more demandii gochuu danda'u. Yoo uummanni karaa booddee isaan dhiibee jannummaadhaan fuula duratti deemanii silaa yoona kana wayyaanee akka jalqabanitti wayyaanee warra hoggana waraanaa irraa buusuu jalqabanii turan geeddaruu jalqabanii turan waan tokko gochuudhaan isaan iyyuu laafanii dhaqanii biyya isaaniitti galanii dhokachuu jalqabanii turan. Osoo kun itti fufe
wayyaaneen inumayyuu laaffattee harka laattee isaaniin iyyuu harka kennisiisuu hin danda'ama ture. Garuu dogoggorri inni guddaan godhame tasgabbaa afaan keessan qabadhaa jechuun osoo diinni inni kufe hin du'in ciisee madaa arraabbachaa jiru akkas jechuun wal'aansoo kana tokko riskii guddaa irra kaa'udha jedhee yaada. Abiy Faayiziif gadheedha, qeerroodhaaf gadheedha, uummata Oromootiifis gadheedha. Kana gaa inni hin dubbachuu barbaade. Namoota tokko tokkotu hin katabu, hin aaranii dubbatu. Ayiliidhaan asirratti ba'anii, attam hiriira ba'anii, attam kunuu tasgabbee. Warrumti mootummaa Abiy fa'aan lammaafaan gadi ba'anii maa hiriira ba'anii jedhanii dubbatu. Warri mootummaa irra jiran. Aktiivistii ala kanaa diyaasporaa keessa kan jirutu uummati Oromoo biyya keessaa maa hiriira ba'ee jedhee haasa'a. Maal jechuudha kun? Tokkoffaa uummata sana bira hin jiru nuyi. Dhukkuba sana biyya sanaa uummata sana akka inni itti aadaa jiru, akka inni itti waraanamaa jiru, akka inni itti beela'aa jiru, akka inni itti ari'atamaa jiru, akka inni itti gudeedamaa jiru, haati isaa obbolaansaa itti gudeedamaa jiran. Isaantu achi jira. Objective reality lafarra jiru isaantu beeka. Taayimingii isaantu dikteetii nutti godha. Isaantu nuun dikteetii nu godha. Kana gochuuf deemee nutti himu malee asii olitti hin himnu. Jarri uummata warra achi jiru, warra peenii kana fudhataa jiru, warra xiyyiitii kana fudhataa jiru, warra uummanni isaanii jalaa dhumaa jiru, warra karaa Gumuz karaa Benishaangul ari'amaa jiru, warra dhumaa jiru, warra Raayyaa keessaa dhumaa jiru, warra Harargee Baalee keessaa du'aa jiru. Isaaniin dhaggeeffanna nuyi. Temperamentii isaanii cheekii gochuun, heartbeatii isaanii cheekii gochuutu nurra jira. Sana ekoo gochuutu nurra jira. Ajaja laachuun nurra jiru addanaa. Hiriira ba'uun likkii miti, ani kana natti fakkaatu gaaffii dhiyeeffachuu. Biyya Ameerikaa keessatti, biyya Dimookiraasii jedhamu keessatti, yuuniyeeniin tokko addanaa yoo ba'e, yuuniyeeniin kan biraa sappoortii godha. Maaliif yuuniyeeniin amma Ford keessa warri hojjetan yoo ba'anii yookiin Chrysler keessa warri hojjetanii yuuniyeeniin Chrysler yoo ka'e ba'e, warri kan biraa warri Nissaanii, warri Toyota, warri iddoon kan yuuniyeeniin kan biraa sappoortii godhu. Dhaqanii hiriira ba'uu hin ba'an. Pirimisisii isaanii gadhiisanii deemuu hin danda'an. Garuu yaadaanii yeroo waan tokko affeeramanii yaada kennuu hin gargaaru. Malee mootummaa Ameerikaatti hin dubbatinaa lakki maaloodhaami hin jedhan. Dimookiraasii ammaa kaamne exersaayisii gochuun nurra. This is a basic human right bar. Akkamittiinitu anamma addanarraa aktivistoonni hiriira ba'uuni jeequmsa kaasuudha. Baalu jeequmsa hin gaafne jarri kun dhagaan darbanne, nama rukunne, nama najjeefne, waa tokko hin goone. Karaarra harka duwwaa yaa'aniitu Naqamte keessatti, Amboo keessatti, Dambidolloo keessatti, Gidaamii, Begii keessatti, Anfilloo keessatti, Laaloo Qilee keessatti, Amboo keessattii fi iddoo Wawwadaay keessatti iddoo garaagaraatti gadi ba'anii nagaadhaan afaan nagaa haasa'aniitu nurraa haa dhaabatu. Ajjechaan nurraa haa dhaabatu. Hidhaa hiikkadhaan nuun hin jedhina. Warri kan biraan hidhataa jiru. Amaarri kunoo ija isaaniitiin argu. Tireeningii keessatti Amaara 1000 gashanii tireenii godhanii matiriyyeessi itti hidhaa jiru. Eenyuuf hidhata Amaarri amma? Mee hoo for heaven's sake. Kanaaf ijoollee isaaniiti. Uummata warri isa geggeessaa jiru nuyi Oromoo dheega jedhanii isaanitti mirgan qabanii uummanni Oromoo gadi ba'ee hiriira ba'u. Maali wanta akkasii? Kuni tokkoffaa waan OPDO gargaartan isinitti fakkaata. OPDO kan isin gargaaruu dandeessanii uummati Oromoo akka inni booddee dhaabbatu, akka inni hiriira ba'u, akka inni puushii godhu, akka inni gaaffii itti kaasu. Isaanii excuse barbaadu dhaqanii wayyaanii challenge gochuudhaaf. Namatu booddee isaanii jira wayyaanii challenge gochuudhaaf. Ammatu addanaa humni inni bulluqee ka'e sun itti fufeera ta'e yoona kana wayyaanii jilbeeffachiisaniiru Abiifaa mataa isaanii dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan waaf iyyuu gargaarsa ta'a jechuu kooti. Uummata Oromoo ofiisiif immoo ofiisaa aarmii of gochuudhaaf, ofiisaa hidhachiisuudhaaf, diina ofirraa darbachuudhaaf waan gaarii ta'eetu saba keenya gargaaraa jechuudha. Ammoo inni ala taa'u, inni biyya sana keessa hin jirre, aktiivistiin ala taa'utu kun actually wallaaluma maleessa namni waa beeku tokko mirga kee kaatee hin gaafatinii hin jedhamu waan akkasii.
namoonni tokko tokko namni dantaa barbaadanii tasgabbaa jeequmsa kun jeequmsa miti. Obboleessi isaa yeroo du'u haati isaa obboleettiin isaa yeroo duutu gadi ba'ee mirga isaa gaafachuu mirga mataa isaatiiti kun human rightidha. Nuyi demokraasii barbaadannee guyyaa guutuu halaakaa oolle. Inumayyuu kan keenya irra dabarre kan Oromoo irra dabarre Itoophiyaa dimokiraatessinaa jennee haasoo. Oromoon mirga walii isaatii yeroo dhiibu demokraasiidhaaf nama ka'ee dhaabatu yeroo wal dhiibna ta'e yoo wal irratti hojjenna ta'e wal irratti bobbaana ta'e isa kamigaa inni nuyi waa'ee demokraasii haasoo. Waa'een demokraasii bara ka'anii mirga ofii gaafachuudha. Naqamte kana godhe. Uummanni naqamte dhibbatti deeggaramuutu irra jira. Amboon kana godhe. Dambidoolloon kana godhe. Raayyaan kana gochaa jira. Isa duwwaa miti. Warri garaagaraas kanuma gochaa jiru. Mirga isaaniiti bara. Kuni mirga isaaniiti. Yoo ofii keetti hojjechuu barbaadu nama nawwanaa badina afaan keessa qabadhaa ta'a. Malee nama mirga isaatiif ka'ee gaafatu tokko hin gaafatin jettanii gadi baatanii naaseenaa. Waan akkasii katabuuni tokkoffaa naive ta'uu keessan poolitikaa wal dhaaluma keessan agarsiisa. Hammam shaaloo akka ta'e namni tokko nama tokkoon mirga kee hin gaafatin yeroo dubbatu hammam shaaloo akkamii ta'e agarsiisa. Or there is some other interest behind it. Karaa booddee isaa interestii kan biraa jira. Kan isa puushii godhu jechuudha. Kana malee namni tokko Wallagga har'a hiriira ba'e yookiin raayyaa keessatti ba'an yookiin Awwadaay keessatti Harargee keessatti ba'an Direedawaa keessatti ba'an attam baatu hin jedhamu. Tasuma hin jedhamu akkas. Waan hin jedhamne waan namarraa fokkisu beekuun nurra jira. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf inumayyuu hiriira ba'uun wal'aansoo itti fufuun puushii gochuun kuni directly or indirectly warra amataa itaarra jiru gargaara. Inumayyuu uummata Oromoo isa hiriira ba'u caala warra taayitaarra jiruuf gaarantii ta'a. Warra taayitaarra jiruuf ammayyuu Oromoon edha strongiidha. Ammayyuu unity qabu. Ammayyuu abdii isaan warri isin qaanjib jettan kun abdii isaan qaban uummanni Oromoo laaffateera. Hirameera deebinee yaabbachuu dandeenya. Jara kana tokkichumaan halkan tokkicha dhufnee matireesiidha lafarraa funaannee deebi'uu dandeenya isa jedhu sana abdii isaan kutachiisee akka isaan harka kennan isaan godha. Garuu yeroo uummanni Oromoo akkasitti laaffatee harka maratee taa'e yeroo isaan dhaqanii achiin horfan karaa Benishangul karaa Goodaa West Wallaggaadhaan horfan yeroo isaan raayyaarraa karaa gubbee keenya si gadiin horfan yeroo isaan karaa kalee keenya karaa East karaa Harargee yeroo isaan Harargee horfan yeroo karaa gadii dhaqanii karaa Booranaa asii ol nu horfan afaan keenya qabannee akka namicha seenaa tokkoon isinitti hima. Namicha sodaataa tokkotu utuu karaa deemaniitu baay'ee sodaata. Jennaan hiriyoota isaatiin waraabessi biyya nama gashu nama nyaataatii narra rafaa jedheen ofii jala ciisee jennaan irra yaabanii irra tuulamanii rafan. Gaafa rafanii waraabessi isa dhiiseetu nama hundumaa dhiiseetu isa nyaachuutti ka'e miila isaa bocobochuutti ka'e. Maayini jedhanii anaan bacabbacaa jiraatii dhiisaan dubbatinaa jedhe. Isin eegaleeraa kun kana jechuun koogaa utuu du'aa jiru utuu dhumaa jiruutu akka uummata sabboonaa ta'e uummata jagna ta'eetu siyaa bacabbacuu hin dubbatin siyaa nyaatuutti hin dubbatin gurra buusi eegee buusi ittiin jechaa jirra saba keenya. Hindi dee sabi. Say no. Nutu mirga keenya beekaa nutu ofiif dhaabataa nutu hiriira ba'ataa mootummaan kan keenya nurraa gatta'aa jechaa jira maal isinii wayyaga. Kaatanii dhattanii wayyaaneedha wajjinii dhattaniitu goda karaa Qashmaandoodhaa karaa goda karaa Qirixxee karaa goda karaa Koborfaa seentaniitu uummata keenya fixxuure. Dhattanii karaa raayyaa gubbaadhaan karaa raayyaa qubboo Allamaaxaa keessa deemtanii dhattanii uummata keenya lafarraa duguugdu karaa Direedawaa karaa Qabrii Dahar karaa Godee galtanii
karaa dhattanii moyyaaleedhaan dhattanii uummata keenya duguuguudhaaf taa'aa jirtu. Maal isinii wayya warra akkas godhattan asirratti baatanii. Mee xinnoo ishee taa'aati yaadaan. Just sit back taa'aati yaada. Uummanni tokko gaaffii mataa isaatii ka'ee gaafachuudhaaf mirga guutuu qaba. Mootummaa isaanii ka'anii gaafatan. Nuun ficcisiisinaa akka Amaaraa warri Amaaraa kililii Amaaraa itti hidhachiisaa jiranitti nu hidhachiisaa. Gaaffii sirriidha moo sirrii miti? Kun jeequmsaa. Harka nagaa qawwee isaanii baatanii matirayyeesii baatanii karaarra Gondoreen bari yeroo hiriira baatu Gondor magaalaa keessatti qawwee baatteetu xiyyiitii asii olii rasaasa akka bishaanii roobsaa baatee bara. Goojjaam keessatti dhaqaati ilaalaa. Biyya Amaaraa keessatti manzi bulgaa bifaatee keessatti ilaalaa qawwee akka isheen baaftee ol baaftee samiitti qabdee qawwee roobsitu rasaasa roobsitu. Ummati Oromoo qawwee baatu baatii duwwaan arge walloo. Hin sodaatin kan jedhu Kalaashikoofii kan baatee deemu isa duwwaadha. Inni baatii kun egaa ilmi baatii eessa gaaree ijoollee. Eessa nuu gaaqa. Yeroo Gondoreen akkas godhanii uummanni Oromoo harka duwwaa deemee isa gaaffii isaa gaafatu maaloon dubbatin na bacabacaa jira jedhe. Waan akkasii kana please haadhaamu. Please haadhaamu. Waan tokkoon isinitti hima. Wayyaaneen hin ciibne. Isheetu lolaa jira. Isheetu karaa hundumaa saba keenya lolaa jirti. Sabi keenya yoo laaffate, sabi keenya yoo dadhabe, dhuguma Abiifaayyuu ari'uu dandeesse jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif dubbachuu sodaatan isaan hin dubbatan? Yeroo karaa liyyuu poolisii karaa garaagaraa itti hidhamee hidhatanii irratti lolaa jiranii hin dubbatan. Dhuguma maaliif baay'ee delikeetiidha. Baay'ee sensitiiviidha naannaa sun. Hamma danda'amanii doojii gochaa rakkina as goraadhatu maaneejii goona jedhanii yaadu. Uummati Oromoo garuu yoo lolate akka gaariitti lolachuu danda'a. Maaliif beektu? Armiin wayyaanii armii mercenariiti. Armiin wayyaanii armii mindaadhaanitu hojjeta. Yeroo armii mindaaf hojjetuu fi armii sabboona saba isaatiif wareegamu, goota saba isaatiif wareegamu walitti fiddanii ilaaltanii gooti kuni mindaan qabu. Naashinaalistiidha. Sabboonaadha. Biyya abbaa isaatiif lola. Namni biyya abbaa isaatiif lolu nama tokkotu nama 100 ga'a. Ilmaan Oromoo. Seenaan addunyaa kana nutti agarsiise. Seenaan addunyaatu kana nutti agarsiise. Mercenariin inni damooza fudhatu inni lola dhaqu mercenariin yookiin immoo inni mindaadhaan hojjetu mindaa argachuu, haadha manaa isaatti uwwisuu, ijoollee isaa nyaachisuu, du'a hamma danda'etti protectii of godheetu xiyyiitii tokko si dhokata lubbuu isaa oolchateetu damooza nyaachuudhaaf dhaqa. Inni sabboonaanoo akkasitti qoma isaa dhiibeetu asirra kilaashinkoofii karaateetu gaditti naqa. Yeroo kana albaatee baqatti. Kiubaa keessatti Kaastiroo nama 9tu Saaraa Maastiraa Maawuntenii galee nama 9 Baatistaa samiif midirii jala ishee fiisisee biyya keessaa ari'e. Maaliif? Sabboonaadha. Biyya abbaa isaatiiti, lafa isaati. Warri sun mercenariidha. Dhaqa Hochimiinii fa'aa ilaalaa, Jeneraal Jaap fa'aa ilaalaa, Veetinaam keessatti akka isaan itti Ameerikaas hamma kana ga'u. Faransaayii isa hamma kana ga'u, foorsii hamma kana qabu, lola Diyaan Beenfuu irratti carqii adii kaaseetu baqatee bade Faransaayii. Ameerikaan anatu likkiitti ishee geessaa dhaqe. Likkiitti galee baqate. Maaliif? Jarri sabboontota biyya abbaa isaaniitiif lolu. Gootota biyya abbaa isaaniitiif lolu. Maallaqaan hin lolan. Du'anii gootummaan isaanii akka himamuuf barbaadu. Lubbuu isaanii saba isaaniitiif dabarsuu barbaadu. Kana differensiin guddaan differensiin sabboonaadhaa fi mercenarii gidduu jiru hamma nan jedhamu. Kanaaf ijoolleen Oromoo
dabbal jajjabeen Oromoo wabooni kan isheen lolattu biyya abbaa isheetii keessatti lafa abbaa isheetii irratti handhuurri ishee lafa itti awwaalame dhaabattee laga ishee keessatti dhaabattee lolti. Kanaaf mooti lubbuu ishee oolchuudhaaf miti lubbuu namaa oolchuudhaaf lubbuu ishee ooltee mindaa argachuudhaaf miti dhiiga ishee facaaftee saba ishee walaboomsuudhaaf lolti. Differensii guddaa qaba. Warri wayyaaneedhaan loltu garuu mercenariidha. Oromoo yoo taatu qixranyaa uummata ishee irratti saba uummata isaa irratti uummata isaa dhiiga lolaasu dhabu maallaqaaf jedheeti. Tokko keessaa du'eennaani makiinaa guutuutu baqata. Kanaafitu si'a baay'ee sabboontonni mo'an. Kanaaf Sudaaniin mo'e. Saawus Sudaaniin kanaaf mo'e. Kanaafitu Eertiraan moote. Kanaaf wayyaaneen dargii moote. Wayyaaneen kan isheen dargii ittiin moote biyya abbaa isheetii keessatti gaafa loltu dargiin qawwee gatee baqata. Maaliif damoozaaf dhaqan isaan? Warri sun biyya abbaa isaanii keessatti lolu. Biyya abbaa isaaniitiif lolu. Differensii guddaa jira ilmaan Oromoo. Mee Kooriyaa ilaala, mee Chaayinaa ilaala. Biyya isaanii lolanii kam wala boomsan. Kanaafitu sabboonaan yeroo hundumaa hin mo'a. Sabboonaa Waaqayyo immoo sabboonaa bira dhaabata. Warra sabboontota warra biyya abbaa warra Waaqayyo lafa yeroo sii kennu lafa sana protecti godhee sii kennu. Biyya sana protecti godhee sii kennu. Biyya sana gatii teekka saree baqadhu jedhee sii ilaala. Biyya sana protecti godhee sii kennu. Yerooti biyya abbaa keetii protecti gootu yerooti lafa kee irratti dhiiga kee dhangalaaftu Waaqayyo si bira dhaabata jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa si bira dhaabata. Mirga kee si eega. Nama mirgi isaa dhiibame mirga isaa eega Waaqayyo. Kanatti amanan akka kiristaana tokkotti. Akka kiristaana tokkotti Islaamis kanatti amanaa waaqeffataanis kanatti amana. Kanaafitu nuyi mirga namaa dhannee dhiibnaan jedhu. Manzii dhannanne Yifaatiin hin dhanne Gondar Goojaamin hin dhanne. Hin dhannan jedhu. Eertiraa hin dhannan jedhu. Biyya namaa hin dhannan jedhu. Biyya abbaa keenya irratti nuyi biyya abbaa keenya irratti abbaa biyyaa ta'utu nurra jiraa jennee lolaa jira ilmaan Oromoo. Maaltu isinitti dhaga'ama kana keessaa? Attamitti ilaaltu wanta kana? Kanaafitu gaa anamma kompeerii isinii gochaa jira. Biyya naashinaalistoonni itti baay'atanii dafeetu mo'umsi saffisaan dhufu. Saffisaan dhufu. Biyya gantuun itti baay'atte immoo mo'umsi dhiiga baay'eetu dhangala'a. Kanaafi uummanni Oromoo jaarmaa barbaada. Naamusa guddaa isaa barbaada. Naamusa isa cimaa barbaada. Self cleansing barbaada. Self cleansing. Yeroo hundumaa of qulqulleessuu barbaachisa. Of qulqulleessuu jechuun basaasa lafa isheen jirtutti adamsanii kan jireenya namaa balleessu, kan biyya namaa balleessu, kan sabboonota ficcisiisu, kan jireenya namaa gara duubaatti deebisu basaasa. Basaasa keessaa immoo ishee horiidhaan haadha ishee gurguratu. Haadha ishee kan gurgurattutu jira. Hin beekna baay'ee isaanii basaasa. Basaasa of keessaa balleessu. Yeroo hundumaa organizeeshinii cimaanii yeroo hundumaa nama basaasa of keessaa baasee. Kanaafi hamma danda'ametti basaasa of keessaa baasuudha. Self cleansing barbaachisa. Uummati Oromoo waan qabu hundumaan hidhachuu barbaachisa. Lammaan faanuu hin barbaadu akkasiin hidhattan. Hin barbaadu. Beekaa afaaniiti jedhu. Dhaqaa hidhadhaa. Dhiisaa isaanii dhaggeeffatee dhaqaa hidhadhaa si. Hamma dandeessan hidhadhaa. Maaliif hin argu yeroo Amaarri hidhattee training kaampii wal gashitee training wal gootu hin argu. Garuu taayitaarra waan jiraniif gadi ba'anii uummata keenya hidhannaa hin jedhani maaliif itti duulu beeku. Kanaafi hidhadhaa. Hamma dandeessanitti hidhadhaa. Hamma dandeessanitti saba keenya hidhachiifna. Uummanni kun ofirraa lolachuu qaba. Diina kana ofirraa ari'uu qaba. Hamma danda'ametti ofirraa ari'uu qaba diina kana. Kanaaf ilmaan Oromoo jabaadhaa. Hiriira kanammoo itti fufan deeggaruutu nurra jira. Mirga isaaniiti. Mirga namaa hin dhiibinaa. Mirga isaaniiti bara. Mirga isaaniiti mirga isaanii hin dhiibinaa. Mirga qaba. Oromooni ka'ee lolachuudhaaf waan barbaade jechuudhaaf mirga qaba. Namni mirga namaa dhiibu farra.
farra yookiin intrastii wayitu booddee jira. Dhaqaatii qofuraa karaa booddeedha. Warra akka jedhu kan tokko wallaaltuudha. Lammata horiitu kennameefi sadaffaa intrastii isa caalutu immoo booddee jira namatu jira. Deeba'aatii gara booddeetti ilaala. Kana naasa'u barbaade. Kan biraan jechoota tokko tokko si'a baay'ee mataatti na dhufa Oromootu. Jecha Oromoo tokko tokko korrektii gochuutu nurra jira. Aadaa fokkataa jecha fokkataa of keessaa baasudha. Jecha nu miidhe of keessaa baasudha. Oromoon si'a baay'ee maal jedha? Habultu dubbiin jedha. Habultu dubbiin kuni the worst say Oromoo keessatti habultu dubbiidha. On the contrary, Amaarri immoo maal jetti? Ichi qoloo kaaddarecha atti qorottomu himsin jetti. Maal jechuudha? Har'a fixuun nurra jira jetti. Nama har'a abbaa kee ajjeese habultu dubbiin hin jetta taanaani Yurdaan. Amaarri garuu har'a abbaa isaa ajjeefteennaan har'a laga lixa qawwee fudhate. Reveenji gochuudhaaf. Kanaafitu habultu dubbii waan jedhamu kana waan jecha fokkataa akkasii kana of keessaa baasudha. Kanaaf uummati Oromoo amma har'a kana qophaa'ee har'a kana gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba. Gaaffii isaa gara fuulduraatti dhiibuu danda'uu qaba. Gara fuulduraatti abifaan hin dubbatan malee hin barbaadu akkasiin gara fuulduraatti dhiibdan. Hin barbaadu. Definitely because hamma danda'ametti wayyaanee laaffifatanii taayitaarra turuu barbaadu. Taayitaarra turuu barbaadu nama dhala namaati balisaan. Kanaafi abifaa gaddisiifna jettanii warri isin ara kana afarsitani warri xalayaa waa tokko tokko barreessitan nan dubbisa guyyaa guyyaa. Miti bar isaaniin barbaadu. Kanaafitu waan akkasii kana waan gara booddeetti wal deebisu waan mirga walii dhiibu waan osoo objective reality achi jiru hin beekin nuyi addana jirra. Isaan waan isaan barbaadan waan fedhii isaanii guutuu danda'u nurra jira. Fedhii isaaniitti gammaduun nurra jira. Fedhii isaanii labsuutu nurra jira. Eekoo gochuutu nurra jira. Encourage gochuun nurra jira. Malee akka nama ashkara ergatu tokko addana teenye hiriiraan bahin kuni ofuma keessaniif yaaduu danda'u qabu. Ofuma keessaniif kuni qaanii. Kanatti itti qaana'uu qabna malee waan itti boonnu miti. Gadi baanee yeroo akkas jennee dubbanna. Kanaafi adara yaalmaan Oromoo. Ani uummanni Oromoo dhimma isaa isatti dhiisaa. Isatti dhiisaa. Akshinii fudhatu deeggera. Akshinii uummanni Oromoo fudhatu deeggera. Dhimma isaa kana isatti dhiisaa. Uummata keenya hin amannu taanaani decision isaan fudhatanitti murtee isaan fudhatanitti hin amannu taanaani uummata Oromoo murtee isaan fudhatutti hin amannu taanaani maaf itti rakkannare? Maaliif wallaansoo qabnaaf uummata Oromootiif? Nutu sii beekaa jechaa jirra. Kanuman jedhaa jabaadhaa Waaqayyo isin haa gargaaru. Elaa dhaggeeffadhaa. Impaayirraa bashaan diigamti. Uummanni Oromoon bilisooma Republic of Oromiyaan hin ijaaramu. Take my word. Kun immoo waan hin hafnedha. Jaadhannes jibbines. Warri kana dura dhaabbatan seenaa xuraa'aa galmeessanii darbuurraa waan uummata Oromoo godhan hin qabanii waan maatii isaaniitiif godhanis hin qabanii seenaa maatii isaanii seenaa ijoollee isaanii balleessanii darbuu duwwaadha. Kanaafi jabaadhaa. Abshir hin mamoon. Maasala.